بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دعوتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا رقبا نرم نجرو عيد الأضحى يا رب جل قيا جمعات قيا جمعة كان مو أبان فدي جمعة صلاة أبان فديس نديسا ركون قبض كناف قيا خمسة مال تنور رابر باتشزا قيا عيدني بوري غافة جلمي قيا خمسة مال تنور رابر باتشزا خجر ودايتشولا kanaaf wanni guyyaa kam isaan irraa barbaachisu soomanuudha. Soomanni guyyaa kam isa dhufu sawaabni isaa maal fakkaata dhiiru mee waliin haa laallu. Waa'ee soomana sunnaa laalchisee anabii qataadata al-ansaarii radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam argaa rabbi su'ila ni gaafatame gaaf tokko an sawmi yawmi arafata soomana guyyaa arafaa irraa gaafatame. Arafa jechuun masalan ciidni yoo jumaa ta'e guyyaan kam isaa maal jedhama? Guyyaa arafaa jechuudha. Guyyaa ummanni arafaa dhaabbatanii warri hajjii jiru jechuudha. Faqaala yukaffiru sanata almaadiyata walbaaqiya dilii dabarteet fi kan dhuftu namarraa hayti jedhe ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf guyyaa kamisa dhufu soomanuun faayidaa akkanaa qaba. Ammallee wanni kun akkami dhiiroo namni osoo badii hojjenne akkamitti irraa haqama? Fakkeenyaaf dilii dhuftu jedhe diliin dhuftu akkamitti yoo hojjete jechuudha. Ilmi namaa badii irraa qulqullee miti. Kanaafuu badii irraa qulqullee miti. Inuma hojjetaadha hafeensi hin jiru. Ijji isaa'uu badii hojjetti. Gurri ijji namaa harki namaa wanni hunduu badii hojjetaadha waan ta'eef. Haaya wasu'ila an sawmi yawmi caashuuraa. Yawmi caashuuraa jechuun guyyaa kurneessaa muharram. Sanirraa illee ergaan rabbiin gaafatame soomana guyyaa caashuuraa yookaan kurneessaa muharram irraa ni gaafatame. Maal faayidaan isaadha? Jazaa galata akkamii qaba jedhanii gaafatan gaa. Faqaala yukaffiru sanata almaadiya dilii dabre rabbiin dhiifama namaa godhaa jedhe. Dilii waggaa tokkoo kan dabre jechuudha. Kanaafi duuba kanarra dhaabbannee guyyaa caashuuraa ammoo guyyaa arafaa yookaan ammoo zulhijjaa sagaliitu irra caala jechuu irratti isinuu adda baafachuu dandeessan. Soomana zulhijjaa sagalii yookaan guyyaa arafaatu caala yookaan guyyaa makkaa ka jedhan san kaalaal. Maaliif jennaan waa lama rabbiin namaa dhiisa. Badii dabartee fi badii dhuftu rabbiin namaa dhiisa. Inni caashuuraa ammoo badii kan dabarte qofaadha jechuudha. Kanaaf wal caala isinuu madaaluu dandeessanii khayrii akkanaarraa gabaabbachuu hin qabdanuu. Wasu'ila an sawmi yawmi al-ithnayni ammas guyyaa isniinaa argaan rabbiin soomana alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa isniinaa yookaan senyoo soomanuunoo galanni isaa maali jedhanii gaafatan duuba sahabonni. Faqaalanii je dhaalika yawmun wulidtu fii suni guyyaan an keessa dhaladhee je ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa senyoo yookaan isniinaa dhalachuu asumarraa ragaa nuuf haa taatu. Guyyaa isniinaa dhalate ergaan rabbii. Ammaasis wabucistu fii guyyaan an keessa ergame. Ergamaan guyyaa isniinaa ergame yookaan senyoo ergame yookaan wiixata ergame. Wiixata senyoo isniina jechuudha. Haaya asumarraa kunis ragaa nuuf haa ta'u ergamummaan nabi Muhammad guyyaa senyooti. Wa unzila calayya fii quraanni guyyaan quraanni irratti buufamelleen guyyaa senyooti. Akkas jechuun wanni dura irratti buufame maali? Malaku Jibriil isaa goda hiraa keessa taa'ee rabbi gabbaruu yatahannasu jedhe duuba cibaadaa tafakkuraa godha. Isaa achi keessa taa'uuti maleekaan dhufee acuucee qabe. Iqraa jedhe suuraan dura buute iqraadha. Haaya duuba kanaafuu iqraa ayata 5 dhufee irratti buuse maalin beekee qaraa jennaan qarayyeen. Guyyaan sun guyyaa maalii ta'uu beenna? Guyyaa senyoo ta'uu beenna. Guyyaan sun guyyaa senyooti jechuudha. Kanaaf kun daliila nuyi fi hadiisa biraa keessatti ammaasis guyyaa kamiisaatii fi guyyaa isniinaa soomanuu gizee gaafatan guyyaa dalagaan namaadhaa gara rabbiitti ol fuudhamu
anaa soomana qabu soommanni kiyya kana biran turre akkasuma gara samiidhaa gara rabbiitti naaf geeffamuudhaan jaaladhaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. kanaaf daawwattoota keenya akkasit jechuudha. hadiisa kana keessaa waa meeqa fudhanna guyyaa arafaa yookaa guyyaa zulhijjaa 9 soomanuun sawaaba akka qabu beenne takka ashuraa ammasi dilii amata dabartee karabbiin namaa dhiisu innis isaan lama haya kan sadaffaa immoo soomana isnayni jechuudha 3 soomanuun kunootii guyyaa guddaadha jechuudha duuba. haya amma kanaafuu edaanuu guyyaa rabbiin keessatti tola namatti oole keessatti rabbiin shukrii galfachuun ni jira. maal ammaree aqiiqaa qaluuttuu numan jirani aqiiqaa jedhanii guyyaa awwala gizee ilmi dhalate yookaan intalti dhalatte aqiiqaa qalan jechuudha. guyyaa 7 isaa dhalatee guyyaa 7 yookaan isiidhaa dhalattee guyyaa 7 akkasii aqiiqaa qalanii sanilleen guyyaa rabbiin ni'imaa tokko namarratti oole deebisuu shukriidhaan deebisuu jechuudha. kanaaf hadiisa kana keessaa waa hedduudha fudhanna jechuu duuba. haya duuba hadiisa kanarraa bu'aa hedduu arganna waan miliyoona takkaan hin bitamne irraa arkanna jechuudha yoo nama itti fayyadamnu taane jechuu duuba. haya soommanuma kana keessatti immoo egaa guyyaa kamisaadha wanni walii dhaabnu soomana jabeessuudha. gizeedhaan akka hin dadhabnetti iraaba kaane hiraaba yookaa asuurii yookaa sahurii kaane akkasi soommanuutu nu barbaachisaa jechuudha daawwattoota keenya. soommanni sunnaa kana malees hedduudha jira yoo rabbi jedhe soommanni sunnaadha. ammas asirraan dhaamsa walii dabarsina. haqni haqa abbaa manaa jabaadha haadha manaa irratti haqa abbaarra haqa abbaa irra dubartiin haqa abbaa manaa sirriitti guutuu qabdi. maal jedhe osoo nama tokkoof sujuuduun jiraate dubartii yookaan immoo beeratu abbaa manaatii sujuuda namaa sujuuduun hin jirtu malee silaa waliif sujuuduun jiraattee dubartiitu abbaa manaa isiitiif sujuudaa je. kanaan wal qabatee ammas hadiisni takka ni jira waa'ee soomanaa keessatti jechuu duuba. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي قال نجد ملك فدا ورد برتوتا يوكا شمرني ور أبا منا قبدن كاك أباچو تيسن كهورچو تيسن اللي مياسو مران أجفت آيسنين جنة ما جد إرجع ربي لا يحل لامرأة دبرتي تقف حلال تو جد لا تكا فلال تو أن تصوم soomanuun halaalin ta'uu maal midhaggeeffadha. an tasuuma wazawjuhaa shaahidun ay xaadirun abbaa manaa isiidhaa bira jiruu yoo inni himaltuu jiraate malee abbaa manaatii bira jiruu soomanuun hin ta'u soomana sunnaadha illaa bi'idnihi eeyyama isaatii yoo taate malee muttafaqun calayhi. haya hadiisni kun bukaarii musliimiitu gabaase. kanaaf daawwattoota keenya dubartoonni cal jette an soomana ibaada rabbii irran jira na dhaatu na dhayi na dhakabaltu na kabal na ajjeeftu na ajjees maal na goota nin soomana yoo barbaadde achi nyaata fudhadhu nyaadhu jechuun hin barbaachisu. namni akkanaa kun rabbi kilaafe duuba kanaafuu dubartiin tokko eeyyama abbaa manaatiin maletti soomana sunnaa soomanuu hin qabdu. shawwaal ta'e haya ashuraa ta'e isnaynii ta'e baatii irraa guyyaa 3 ta'e guyyaa addeessaa yookaan guyyaa jiini sirritti ifu guyyaa 13 14 15 kun hundi eeyyama jaarsaatii yoo ta'e malee halaalin ta'u. haya yoo ramadaana ta'e immoo dirqamaan soomanuu qabda yoo inni sin ajjeesa sin jee illee soomanuu qabda jechuudha. maaliif kanarratti ulamaan islaamaa qiyaasanii maal jedhan qadaanis immoo sana jala gala akkuma waajibaati yan masalan dubartiin takka ramadaana nyaattee qadaa baasuudhaaf ol kaate hin soomanii yoo jee soomanuu qabdi. maaliif kanarra qiyaasne waajiba irratti qiyaasne jechuudha daawwattoota keenya. kanaaf
dubartiin fedhe soomana sunnaa eeyyama abbaa manaatiin males soomanuu hin qabdu yoo soomante caasiidha rabbi kilaafteetti qaalii abbaa manaallee kilaafteetti kanaaf yoo eeyyama isaa taate malee kanaaf ajaja abbaa manaa gochuun hedduu tokko barbaachisaadha ajaja abbaa manaatti jalaa bahuun qaalii rabbii jalaa bahuudha egaa daawwattoota keenya insha Allah darsii biraatii kan walitti deebinu tahaa warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nu godhaa viidiyoo kan ammoo insha Allahu laayik sheer nu godhaa isiniin jenna warreen karaa imootiin jirtanis imoo irraan warreen telegiraamii irraan jirtanis telegiraamii irraan yuutuub irraan warreen jirtanillee sheer nu godhaa jechuu isin gaafanna insha Allahu sagantaa biraatiin walitti deebina kan keessa gabaasaa jirru istuudiyoo gandaa masjidaa keessatti warreen koomee meediyaatiif maatii taatan laayik godhaa koomenti godhaa isiniin jenna assalaamu alaykum warahmatullaahi